Keessumaa ayyaana qabannee istuudiyootti argamnaa. Egaa keessumaa ayyaana kun lammii biyya alaas biyya Ameerikaa ta'ee garuu Oromoodha. Oromoodha. Kan Itoophiyaati. Egaa mee of barsiisi maqaan kee eenyu jedhama? Tole, maqaan koo Brian jedhama. Biyya koo Ameerikaa irratti dhufe. Itoophiyaa keessa waggaan lamaaf walakkaa as jiraachuu ture. Waggaan lama Salaalii ture, amma magaalaa Adaamaa keessa nan jiraadha. Jiraachaa jirtu. Afaan Oromoo sirriitti haasoftaa? Sirriitti miti. Sirriitti amma si hubataa jirra waan ta'eef haala gaariin haasoftaa. Egaa kana boodas haala gaariin barataa da'aatiin deemta jennee tan abdanna. Akkamitti barte mee afaan Oromoo turtii hangam turte Itoophiyaa keessa? Yeroo Itoophiyaa dhufe leenjii kaaba ture. Ji'a sadii. Ji'a sadii san keessa guyyaa leenjii kaaba ture. Leenjii afaan Oromoo. Barsiisaa afaan Oromoo kaaba ture. Kilaasii deemna. Akkasumas maatii Oromoo tokko wal jiraachuu ture. Inchiinii keessa naannoo Hoolata. Achi isaaniif Oromiifannaa barsiisanii isaaniif wal dubbadde bakka. San booda yeroo Salaalii galee achi uummata Salaalii wal haase. Salaalii turte jechuudha. Akkanatti barte. Mee namoonni yeroo karaa irratti si argan yerootti Oromiiffattaa sooftu mee maal siin jedhu? Waa. Akkamitti barte? Mee afaan baruun akkami? Si rakkisnee jalqaba? Yeroo jalqabne na rakkisa baay'ee. Accentii na rakkisa ture. Loqoda isaa. Especially yeroo Salaalii galee achi afaanii mixed godhani. Amarinya, Amhariif, Oromiifa walitti yaas. Kanaaf baay'ee na rakkisaa ture. Garuu yeroo xiqqoo booda hiriyoota kiyya Amhariif xiqqoo na barsiisanii fi Oromiifa xiqqoo na barsiisanii. San booda jechuun kana Amhariifadha. Jechaan kana Oromiifadha. Makamaa ta'e walitti makamaa ta'e qulqulluu isaa baruudhaaf sitti ulfaate jechuudha. Walitti makama Amaariffaa fi Oromiifi. Siruma natti ulfaate yeroo mix godhani natti ulfaata. Garuu yeroo Oromiifaa kukkaluudha itti salphaadha. Natti salphaadha. Yeroo gara gabaa deemtu yeroo bakka tokko deemtu afaan Oromootiin kana taasiftu. Yeroo gabaa deemaa manam? Gabaa yeroo deemtu. Namni maal dubbata? Egaa ayyaana cuuphaa irratti wal agarree ayyaana cuuphaa kana dura irratti hirmaattee beektaa biyya kana keessa? Itoophiyaa keessa? Yeroo lama cuuphaa kabajee dabarsee Salaalee keessa. Ganda kiyya keessa ture. Achi yeroo lama hiriyoota kiyya wajjin baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Itoophiyaa ayyaanota baay'ee qaba. Garuu cuuphaa baay'ee natti tola. Cuuphaa bakka biratti biyyoota Awurooppaa fa'aa bakka biratti ilaaltee beektaa ayyaanni cuuphaa akka itti kabajamu? Hin beeku. Itoophiyaa keessa bare. Itoophiyaatti barte ayyaanni cuuphaa jechuun asumatti barte. Ameerikaa keessa hin jiru? Hin jiru. Tarii jira uummata warra Itoophiyaa. Warra Itoophiyaa. Garuu yeroo Ameerikaa keessa namni Itoophiyaa dura namni Itoophiyaa hin beeku ture. Miidiyaawwan garaagaraa irratti yoo argitu amma biyyoota Awurooppaa Eeshiyaa keessatti ayyaanni cuuphaa eebbifaniin bakka garaagaraatti kabajama. Kan Itoophiyaa wajjin akkamitti ilaaltu? Garaagarummaa isaa akkamitti ilaalte? Bareedinni isaa wanta. Tureema. Akkamitti ilaalte ati wanta garaagarummaa biyyoota Awurooppaa keessatti ayyaanni cuuphaa yeroo kabajamu agartee miidiyaadhaan televezyiinii fa'aan argine? Miidiyaa hin argine. Miidiyaa keessa hin argine maal? Dhaabbanni keessa maal jedhama? Maal hojjetu? Peace Corps jedhama. Organizationii kiyya Peace Corps. Itoophiyaa keessa sagantoota sadii qabna. Tokko barnoota, lama fayyaa, sagantaa fayyaa, sadaffaa sagantaa qonnaa.
agriculture. Garuu sagantaa kiyya barnoota. Sagantaa barnoota wal hojjechuu ture. Sagantaa kana wajjin Ingiliffaa barsiisan ture. Sadarkaa lamaffaa keessa mana barumsaa mootummaa ganda keessa baadiyyaa keessa. Waggaan lama Ingiliffaa barsiisan ture. Kanaaf garuu Ingiliffaa barsiisan qofa miti. Sagantoota biraa hojjeta. Sagantoota gender equality, sagantoota HIV AIDS, leenjisnaa namni hawaasa keessa isaaniif wal hojjeta. Hawaasa waliin isin barsiistu jechuudha. Mee Oromiyaa keessa bakka biraa eessa deemtetta? Oromiyaa keessa moo? Bakka biraa Salaaleen alatti. Salaalee ala? Amma Adaama keessa jiraadha. Garuu Adaama ala Shashamanii, Walinchitti, Matahara, Lume, Mojo. Garuu Baalee Roobee, Jimmaa, Lubabor deemeen beeku hin deemne. Deemuu barbaada. Gara fuulduraatti deemuu barbaada. Ani mucaa Salaalee. Oromiyaa keessa bakka garaagaraa naannofteerta ayyaana keenyas ayyaanota Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessas jiras sirriitti beekteerta aadaa afaan Oromoos bartee jirta. Egaa hojii kee xumurtee gara biyya keetti gaafa deemtu maal himtame warra keetti warra achi jirudha? Waan baay'ee uummata Oromoo uummata Itoophiyaa baay'ee bareeda baay'ee namatti tola. Baay'ee aadaa waan nyaatamu baay'ee namatti tola baay'ee bareeda. Sababinsa Ameerikaa keessa nuyi tirii tokko qabna. Adda addatti. Garuu Itoophiyaa keessa waan nyaanna walitti nyaanna tirii tokko. Bideena Ameerikaa keessa bideena jira garuu uummata Ameerikaa hin beekamu. Garuu Itoophiyaa keessa bideena tirii tokko irra wajjin nyaanna. Wal waamanii waliin nyaatu. Jaalala cimsaa walitti dhufanii. Kana fakkaata Ameerikaa keessa hin jiru. Kanaaf kana maatii kiyya hiriyoota kiyya akka kana barsiisuu barbaada. Tole. Galatoon waan hedduun tole gaaffii tokko dabalaa fi nyaata aadaa Oromoo keessaati isa kam jaallattame kan biyya kana? Itoophiyaa keessa? Hunda jaallata. Itoo handaaqoo baay'ee jaalladha. Itoo handaaqoo jaalladha. Yeroo ayyaanadha. Itoo handaaqoo baay'ee jaalladha. Akkam isin gubne? Hin gubne malee baay'ee hin gubne barbaree bare. Barbaree barte dur. Xibzi jaalladha. Amma hancoote nyaataan Wallagga. Nyaata Wallagga. Garuu Wallagga deemuun beeku Adaama keessa bare. Hancoote baay'ee bareeda. Hunda foon shiroo. Hunda barteetta. Hunda. Foon dheedhii nyaataa? Foon dheedhii nan sodaata. Hin bareeda garuu nan sodaata. Baay'ee galatoomii istuudiyootti dhuftee wanta yaada garaagaraa nu kennitii jirta akkasumas hiriyoonni kee ka afaan Oromoo warri barinsaatis barsiisaa jirta. Baay'ee ulfaadhu galatoomii ayyaana gaarii si hawwinaa hedduu ulfaadha. Galatooma. Daawwattoota keenya mallee kan daawwataa jirtan OBN ayyaanota Coophaa irratti kasaafamee qophiilee garaagaraa isin biraan gahaa jirra mallee akkan wajjin turtan sanaaf irra kanattaan sunis qophii ayyaana tokko kan qopheeffannee isin biraan gahuudhaaf jenna isa daawwannee booda kan walitti deemnu ta'a isin hangasii yaada keessan nuuf bilbilaa ergaa bageessanis nu biraan gahuu dandeessu nu wajjin tura ayyaana gaarii isiniif hawwine.